Ayyuun Saidoon uffatoota daa'imaa ergina maal anuun ulfoofne ganaana ulfeessa moo anuun ulfoofne ganuma na ulfeessa ta'a jette jedhama fagag jedhame xinnooshi akka fagag jettanii akkasi jedhama garuu na ulfeessani na kabajas wow Saidooni murteeffatee jira jechuudha. Saidoon murteeffateera. Ayyuudhaa fi uffata daa'immanii xixiqqoo jechuudha. Karoorri isaa bakka ayyuu faana jiraachuu, ayyuu faanatti fufuu, ayyuu faana ijoollee godhachuudha. Uummanni keenya asiin baasee achiin baasee chaappaa sagal rukutee ayyuu hiikii. Ayyuu hiikii. Inni immoo garaan sinaacitu warri ayyuu hiikii jettan jedheetu tagbaarii yookaas hojiidhaan agarsiisaa jira. Uffatoota ijoollee ergaa jira. Amma isin fagoodha isinitti fakkaate miti. Isin fagoo isinitti waan isinitti hima dhugaa waaqa. Aanatu jechuudha. Madaamiin mucaa ana biratti deessee ana mucaa tokko ana biratti ulfataate ana biratti deessee ani hamma waggaa tokkotti guddiseeraaf. Amma ni waggaa tokko ta'utti jechuudha. Isa booda uffatoota isaa jechuudha kan araasummaasa yaa ijoollee moo beektu keessattuu ijoollee araasiin naa ta'anii mukan isaanii akkamitti akka of eeggannoo ajaa'ibaatiin uffanni daa'ima xixiqqoo miicamuu fi hin beektu kan arabaa humtuun tuquu walitti hin makamu maal garuu iyyuu kanumti kamuu walitti hin makamu qofaa miicamaa achi uffatoota sana keessa jechuudha. Uffata sana keessa baay'ee kan hin jajjalladhe tokkotu jira. Baay'een jajjalladhe achi booda kan araasummaa jechuudha fideen dhufe. Garuu namaan kenne waan sinni dhugaa waaqa namaan kenne. Innaa maaliif seetanii bakka guyyaanii bira hin gaamne jiru ka. Anamma yeroo sanaa taarikii godhee haasa'aa mitiire kanaaf amma uffanni yeroo sana dhufe osoo taa'eeratee ekspaardiin ta'an ta'u maal anuu kanayyuu suma achii fideen uffachaa jira ekspaardii ta'ee laara hin ta'u. Kanaafiyyuu Saidoon murteeffatee jira bakka karoorfatee jira ayyuu wajjin hin jiraachuufi nagaas hin gaafadhee garuu aan sammuun koo na jettee itti bar waa'ee jara kanaatu man haasa'utu man xiinxalu anaafuu nama sagalee naa ta'u sagalee naataa nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u yaa guyyaatti viidiyoo garaagaraa waan dalaguu fi ala sana iddoo tokko keessattis yoo nagaa sin gaafadhe tokkorra yoo darbes rakkoon qabu guyyichuma jechuuf tilmaaman jedhe yaada koo keessa qaba. Iddoo tokkotti yoo guyyuma tokko keessatti tokko keessa sin gaafadhes maafi mushkil aade ganama nagaa sin gaafadheera waan ta'eef. Na Saidooni rabbi si haa gargaaru. Anyways rabbi si haa gargaaru akkatti karoorfatte kana akkatti waan hundumaa mijeeffatte kana siifaa godhu. Akkatti ijoollee baay'ee jaallattu akkatti ijoollee dhaaduutu sirriitti argineerra dhugaa kanamaaf jedheetu ijoollee keelle sitti agarsiisuu didde. Otoo amma nama tokkooti dhiira dantaa hin qabne ta'e dantaa kee fudhuu badi dhimma kee hin qabu jedhu ta'eeti immoo isheetu si kadhata ture. Wal jala dabarsa bakka baay'eetti argineerra miti ijoolleen irratti gatee deemee ijoollee faana na dhiisee ishiririraan asiin rakkadhaa kan jedhu baay'ee jira. Tokko immoo kun warri akkasumayyaa immoo ijaaf adaamii godhanii mucaadhaan adabu ijoolleedhaan adabu barsoo Saidoo adabu miti kun ijoollee ofii adabu ijoollee dhugaa waaqa amma naafi maal beeka ganaa akka hojii 11 iyyuu hin taane keessa jira garuu akkamitti akka jedhu jiraan innaa dhufu itoonni irribaa dammaqeera yoo ta'e seeronni deemu bari hin bu'a argitanii hin jaallatu jechuudha. Warri xixiqqoo akkasuma ganaa waggaa tokko hin taane yoo akkas jaallatu akkas yaadu yeroo galummaa akka inni ta'u hamma uffata qayyaratee dhiqatee fuudhutti bakka hin bu'a as seena achi seenantiin isaa sanaa olii gaddeemi. Kanaaf ijoolleen bara kanaa immoo abbaa jaallatti akka ibidda abbaa jaallatu dhugaa waaqa ani hin beeku yoo naa guguddatanii yaanni galee fi jijjiiraman malee abbaa jaalu kanaaf amma Saidoo akkana ijoolleedha hawwee ganaa suma ayyuu nuunan ulfeessine galaana ulfeessaa
jara keenya amma akkattiin haasa'amaa ture sila na ulfeessuu moo nan ulfeessine ganaa na ulfeessan jedhama ani jedhe ishee anoo yaa'u Saidoonis magara hula dura yaadeetu rabbumti nu milkeessu isuma laali keessuma isaa laalellee dafee nu milkeessu jedhama malee anuun ulfoofne nan ulfeessine ganaa na ulfeessan jedhama garuu ganaa na kabajachuudha na ulfeessachuu na Saidoon rabbi isaa milkeessu maalumaaf jechuudha jaalala ijoollee akkanitti qabu laala dhugaa waaqa garuu waanuma kamiifillee jechuudha ijoolleedhaan nama adabuun gaarii miti ijoollee jalaa dhoskanii kun adabbii keeti jechuun sirrii miti cubbuudha sigu dhuguma cubbuudha bakka Saidoon balleesseerra balleessi fuudheera hiikuu moo barbaanne hiikaas hin jiru asiin hiikii achiis hiikii utuma wayii sumayyaan hiikis hin jenne maaliif haraamadhas jettaniittu mitire hiikin jedhamu haraamadhaa jettan kanaaf isheen yeroo tokko viidiyoo ishee keessatti dhugaa dubbachuu dhaban hiikin jedhu haraamadhaa jette ka erga isa kana haraame jette ijoollee abbaa dhoskuunoo maal jedhama meenatti maasina warri beektan ijoollee abbaa jalaa dhoskuunoo akkamidha eeyyamamaadha rakkoon qabu እና sumayyaan jechuudha ani beeku garuu Saidoo rabbi isaa jabeessu ani waan jedhu wallaalee dhugaa har'a yeroo inni uffata daa'immanii xixiqqoo kana ergu baay'ee gara na nyaate bakka hamma makka ijoollee hawwee hamma makka ijoollee jaallatu hamma makka ijoollee isaa yaadee baay'ee tokko achirraa hubata sijjamariin gaafatama yaade jedhame ijoollee isaati bar na rabbumti isaa milkeessu karuma kamiinu way ayyuun kunillee deesse ijoollee garaatti qabattee amma yoona garuu fedha waaqa maleen ta'u jedha yeroo tokko asaanii kinini furattaati qoricha furatta namni jedhanan lakkii jette waan hundumaa ammoo yoo waaqni jedhe malee hin ta'u waanuma haadha manaa fuudhanii waanuma abbaa manaa heerumaniif ijoolleen hin ta'u ijoolleen kennaa waaqayyooti yoo waaqayyo si kenne qofa ta'a na rabbi isaa haa kennu ani maalin jedha kan birasa haa milkeessu hin jedha malee dhugaa warri ayyuu hiiki jettan jedheetu tagbaarii yookaas hojiidhaan agarsiisaa jira uffatoota ijoollee ergaa jira amma isin fagoodha isinitti fakkaate miti isin fagoo isinitti waan isinitti hima dhugaa waaqa aanatu jechuudha madaamiin mucaa ana biratti deessee ana mucaa tokko ana biratti ulfataate ana biratti deessee ani hamma waggaa tokkotti guddiseeraaf amma ni waggaa tokko ta'utti jechuudha isa booda uffatoota isaa jechuudha kan araasummaa isaa yaa ijoollee moo beektu keessattuu ijoollee araasiin naa ta'ani mukan